hordoftonni haadha faatee wanti dhukkuba uumamaatiin isiin dheetan illee miti viidiyoo illee miti wallahi viidiyoo illee qabaattee miti akka waan nama hiriyaa wal jaalata wayitiin waliin mufattee waan akka lolaa jedhamu kan hin beeytanii amma waan akka zabana kana lolaa jedhanii TikTok irra deddeemee kiisingii nama godhu kana walitti mufattee እንደዛ አይነት ነው የሰማሁት እስኒ ገለማ እንደሰማው ነው አነማ ለማ ዶክተራት ላይ ዋን እንደነትኒ ማኒ ናዶይሳን እስኒ ገለ ናዶይሳን ወሪ ሀዳፋጤ ጃለተን ፍሪ ሀዳፋጤ ላይ ዲኒ ሀዳፋጤ ላይ ዮፌታቲ ፋጤ ላይ ነተ አርቱ ዮፌደ ጉርባለ ነተ አሩ ዱጋን ጅሩ ከና አየሮ ከሙ ዱጋ ዱበደ ጅባም እስኒ ገለ ኤበሉ ኢሳ የኑማ ኢሳ gaafa isin suuraa isaa ol darbite hagam akka wal janaajanan maalirratti akka wal dhaban diiteelii hundammoo waan beeynuuf hin beeytan kaan abbaa gadaa kaayirutti beerri biyya kanaa gaafa waan akka lolaa kan argatu naan mari'ataa manguddummaa jaarsonni na birufti waan ta'eef isinitti himaa jechuudha haalle uzuu nagar haalle kun dhuguma kan akka kadha isinitti hima wallaahi billaahi tallaahi kakadha isinitti hima dhugaan kan warra dhugaa barbaadaniif kan ebalu isaan mootu amma kanaayyuu awwal dubbadheef isiin eega asirratti maal jettee boottee maal jettee nullee akka isin cinqabneef dhugaan kana akka isinillee qabrii hin dhabneef qabrii akka isinillee hin dhabneef dhimma viidiyooti miti dhimma dhukkuba rabbi irraa dhufe ka'u cinqaan sanii miti idaan namaa irra jiraatee miti dhimmichi akka waan akka jaarsa fuula duraa jaarsa abbaa manaatiif abdatte waliin haasaa yeroo dheeraa qaban wayitiin waliin mufatanii tabiraa irratti hafuu hin beeku waan irratti wal lolan haa tabiraa irra qaadhimaa godhatu hin beeku haa osoo isiin laayibirii jirtu tabiraa kiisingii kana godhee argitu hin beeku waan irratti wal lolan hin beeku haa guyyaan nikayaa dhufeeti iccitii namaa keessan galu garuu dhugaan isin kana qabadhaa naa kaaya kana qabadhaa kaaya ufin dhiphisina kanu warri itti dhiyaatan firoota isiittu amma miidiyaa kana fayyadama ati ajandaa barbaada daabboo haadha faaxettu bahee jiran an waan barbaadanii isinii kakadha waan barbaadan isin qabsiisa viidiyoo haadha faaxee wayitu bahe waan akkasii wayitti akkasii akka waan dubbii jaarsummaan gandallee geettee eega wal fudhuu ka'an xiqqoo wal lolanii wayitti akka kana kun kanu dhugaa warri barbaadan kan nummaa isaa immoo haatuyyuu gaafa dubbatte waan irratti wal lolan kana akkanatti wal baratanii hagana deemanii nullee hagana deemnee hagana wajji dadhabnee hagana wajji kufnee kaanee akkana jenneeni isalleen akkana jennee isilleen akkana jennee asitti massanaakiliin shayxaanii jidduu seenee jennee isin ilaal gaafa jarri feesi lafeeti asirratti waliin bahan jechuudha gaafa isin suuraa gabbaaste immoo yoo isin irra keettelle an dhugaa hin beeka yoo inni irra kaa'ellee an dhugaa hin beeka isin galee dhugaan kana namoota dhugaa barbaadaniif wallaahi billaahi dhugaan kana namni mootuu nama jaalatu wadhabe dubartiin uf ajjeesa jechuun uf ajjeesuun aaruun funuunuun haadha faaxetiin aarawaan baan misni galee namni gaafa nama wal jaalatu wal lole uf ajjeesa jedheetiin ufitti dhaadatuun gaaz ufitti naqee uf gubuun yookiin nama jaalatu sun gubuun haadha faaxetiin aarawaan baane kun waan shamar hundi godhaa ooltu firri haadha faaxes diinni haadha faaxes beeka wallahi isa akkasiin cinqabtan hin barbaadan malee mucattiin tuni obboleewwan qabdii abbaa qabdii gosa qabdii namoota miidiyaa kanatti wal baratan ka isii jaalatu qabdii nama guddaa hagana ga'u kana viidiyoo haadha faaxettu bahee nama meeqa rifata ijoolleen tiyyaayyuu foolowarii haadha faaxe jala ooltinde hiriyaa abbaa kennaa viidiyoon bahee kana hirrifatti ijoolleen tiyyaayyuu wallahi an kanaaf isinitti maaran wanna isinitti maaruufi ibin haadha faaxe amma kaleessa mucattiin tiyya kootii ho'i bitattee kootii akka haadha faaxe bitadhee naan jette dhugaa rabbii isinitti hima wallahi eessatti argiteef tana haadha faaxetti irratti argee bitadhee naan jette kuma fudhaniin bitadhe maaliif birrii kuma kudhan argii kootii akka haadha faaxe argite dhugaa isinitti maaran mila